Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Naga, Leban Golbadidi Naga, Tula Sala Naga, Ladu Shani Naga, Yabal Garbi Naga, So Duboke Naga, Dublikdire Naga, Muyal Golbadidi Naga, Arerogoro Naga, Naga, Gada Naga, Gada Mojin Karoba Nagayat, Amega Mijule Futane Garmudatiana. Jireenya hawaasa Oromoo Booranaa keessatti gahee olaanaa kan qabu yaa'iin gumii gaayyoo waggaa 88 kan walitti qabamu yoo ta'u, yaa'iin isaa inni lanaa torban lama dura murtii gurguddaa dabarsuudhaan xumurameera. Yaa'iin gumii gaayyoo inni 40ffaan alanaa kun haala gaariin xumuramuunsaa hagabaafamu malee akka gumiin kun hin yaaneef danqaa hedduun isa mudachuunsaa ni beekama. Walgahiin gumii gaayyoo deemsifamuudhaaf guyyoota muraasni wayita hafee turetti yaa'ii kanarratti danqaa uumuuf shira dalagameen hidhattootni bakka biraa irraatii dhufan uummata Oromoo naannoo Mooyaalee jiru irratti haleellaa bananiin lubbuu nama hedduu galaafatanii hedduu immoo naannoo irraatii akka isaan buqqa'an taasifamuunsaa ni beekama. Rakkoolee kanaaf kan kana fakkaatan garuu yaa'iin gumii gaayyoo akka hin gaggeeffamne taasisuu hin dandeenye. Shiraaf dabni kamiyyuu dalagame yaa'iin gumii gaayyoo galiisaa isa hin hanqisne. Yaa'iin gumii gaayyoo rakkoolee kana hundumaa bira taree walga'iisaa kan 40ffaa murtoolee gurguddaa dabarsuudhaan milkiin xumurateera. Walga'iin kun murtoolee gurguddaa inni dabarse keessaati barnoota ijoollee durbaa barbaachisaa ta'uusaa, seera daawwee gooboo isa sochii warra adulaaf hayyuu uguruu hambisu, galma abbaa gadaa gaayyootti ijaaruu, hogganootaaf abbaa gadaa karaa barnootaa qaroomsuu, eegumsa naannoo kunuunsuu, araada yookaanis suusii adda addaa irraatii uummata naannoo eeguuf tiksuu, akkasumas mirga ijoollee durbaa tiksuu irratti mari'atee murtii dabarsuudhaan raawwateera. Dhaggeeffattoota keenya, gaggeeffama gumii gaayyoo isa 40ffaa sababa gochuudhaan raadiyoon Afuura Biyyaa qophii addaa qabattee dhiyaatteetti. Qophii kana keessatti gaaffiif deebii Dr. Ibrahim Aamee Elamoo pirezidaantii waldaa qormaata Oromoo yookaanis Oromoo Studies Association waliin goone isiniif dhiyeessina. Qorataa hawaasaaf ogeessa eegumsa fayyaa kan ta'an Dr. Ibrahim bara dheeraa hawaasa Booranaa gidduu jiraachuu isaanii irrayyuu yaa'ii gumii gaayyoo 39ffaa irratti qaamaan hirmaataniiru. Ogummaa isaaniitiin fayyaa hawaasa kanaa kunuunsuu biraan waa'ee hawaasichaa qorannoo gadi fagoo gochuudhaan kitaaba barreessaniiru. Kanaafis badhaasa argataniiru. Waa'ee kitaaba barreessaniif waa'ee badhaasa argatanii marii keenya keessatti gara booddeetti kan itti dhufnu si'a ta'u, dursa garuu gumiin gaayyoo maal akka ta'e, maal akka hojjetu, maaliif akka walitti qabamuuf eenyu faan akka keessatti hirmaatan nuuf ibsuudhaan Dr. Ibrahim maree waliin goone nuuf eegalu. Gumiin gaayyoo maali gaaffii jedhu, gumiin gaayyoo sirna jaarmaya of danda'ee waggaa 8 yeroo tokko ummata Oromoo Booranaa fi ummattoota naannoo san jiraatan ummata Oromoo kan biroos dabalatee gumii waggaa 8 taa'u. Gumii jechuun walga'ii ummat bal'aa jechuudha. Akka institutioniitti yoo laallu waggaa 8 waan
taa'uuf waan gaggeeffamuuf institutionidha waan addaan hin cinne gaheen abbootii gadaa kan hayyoota kan ummataa waan beekamuuf maal akka inni hojjetu waan beekamuuf akka jaarmaatti kan laalamu jaarmaa of danda'e kaayyoon isaa guddaan gumiin kun dhimma waliigala haala waliigala ummata Oromoo Booranaa keessa jiru irratti ummatii mari'atee rakkoo jiru furmaata kennuu fi seera ummatii sun ittiin bulu xinxaaluu wanti jijjiiramuu malu yoo jiraate jijjiiruu geeddaruu seera haarawa wanni labsamuu qabu yoo jiraate labsuu seerri sun akka ummataan bahu taasisuu kaayyoo akkasii kan qabatee jaarmaa hawaasa keessa jiru jechuudha. Akkuma waliigalatti gumii jechuun ummata bal'aa jechuudha. Gumiin gaayyoo kun walgahii ummata bal'aa waggaa 8 iddoo gaayyoo jedhamutti godina Booranaa aanaa kanaan dura kan dirree kan jedhamu iddoon isaa gaayyoo jedhama. Gaayyootti walgahii gaggeeffamuudha akkasitti ilaalan. Dr. Ibrahim, walgahii kana walgahii gumii gaayyoo irratti eenyutu qooda fudhata? Walgahii gumii gaayyoo warri deeman namni hawaasa Boorana keessa jiraatu kamiyyuu deemuu mirga qaba. Deemuu danda'a. Walgahiin kun walgahii banaadha ka ummata bal'aati. Egaa walgahiin kun yeroo inni gaggeeffamu erga labsameen booda namni dhimma qabu, namni aadaa barachuu fedhu, namni seera barachuu fedhu, namni gartee haaja adda addaa qabu haaja suniif jecha achi deemuu mirga qaba. Warri ammoo yeroo hundumaa dhaabbataan akka institutionitti akka jaarmayaatti warri qooda fudhatan warra yaa'a jedhu. Yaa'a jechuun gadaa Booranaa keessatti gadaa sadiitu jira. Gadaan sadeen kun miseensa hedduu qaba, hayyoota qaba, jaallaba qaba. Warra isaanittu jira ka waliin yeroo maraa qubatanii waliin godaanutti jira. Yaa'a jedhu yaa sadeen jedhu. Abbootii gadaa sadiitu jira. Abbootiin gadaa sadan kun uf jalatti hayyoota hedduu qabu. Hayyoota sadarkaa adda addaa aangoo adda addaa qaban isaan waliidhaan maatii warraa waliidhaan godaananii iddoo gaayoo jedhamu kan qubatu jecha. Isaan achi dhufuu warri abbootii gadaa turan kanaan duraan kan turan kan lubbuun jiran isaanis walgahii kan irratti dhufanii ni hirmaatu. Akkasumas warra kanaan dura hayyoota turan hayyuu gosa kan turan kan amma ammoo lichoo dullatti jedhu kan maaniif jennaan amma hayyuun gositii Booran keessa jiru mara nama hayyuu qabu. Kanaan duras gadaa darbe keessas hayyuu qabaachaa waan turaniif warri hayyoota turan kan lubbuun jiran isaan martuu hin dhufu. Egaa namooti beekamoo ta'an kagos keessatti gahee adda addaa qaban, ka beekumsa qaban isaan akkasumatti dhufanii marii ka dhimma gosa isaanii keessa jiru irratti ni mari'atu. Akkasigaa namni irratti dhufee hirmaachuu danda'u ummata Oromoo Boorana callaa miti. Naannoo san warri jiraatan warri ummata Somaalee kanaan dura gosa hawaasa sun waliidhaan kan jiraachaa turan. Fakkeenyaaf warra ka eejii jedhu, ka eejiin kun hin dhufu, gabrallee hin dhufu. Akkasumas konsoolleen ummati naannoo san jiraatu ka Booran waliin gartee hariiroo qabu, ka aadaa walitti qaban
walgahii gumii gaayoo kan irratti dhufanii hirmaatu qooda qabaatu warri special privilege jechuun gartee aadaa kan keessatti seera adda addaa isaanii tumamee gartee bu'aa adda addaa hawaasa kan keessa naannoo sun keessa ka qabaatan dhufanii walgahii sun irratti qooda fudhatanii rakkoo isaanillee ibsatanii rakkoo suniif akka furmaatii kennamuuf gumii gaafatu. Akkasii egaa gumiin kun yeroo akka kanaan duratti seenaa keessatti akka beekamu torbaan 3 haga torbaan 4 faallee turuu danda'a. Egaa bara kana hagam akka inni turu hin beeku torbaan 2-3 turuu danda'a. Akkasii egaa namni irratti jechuun hirmaatu namuma fedhii qabuuf nama dhimmi kun na ilaala jedhu martuyyuu deemee qooda irratti jechuun fudhachuu danda'a. Gaariidha Dr. Ibrahim. Akkaataa amma haasaa keessan irraati hubadhetti Boorana keessa gadaa sadiitu jira. Gadaa sadan kun aangoo yookiin hojii dirqama adda addaa qabu moo hundumti isaanii hojii tokko irratti bobba'anii jiru? Egaa gadaan sadii abbootiin gadaa sadiitu jira. Gadaa Arbooraa jedhu, gadaa Hawwaxxuu Koolnitu jedhu. Gadaan kan Booran hundumaa kan waliigala gadaa Arbooraa kan jedhamu ka amma Guyyoo Gobbaa abbaa gadaa ta'ee hoogganu jechaadha. Egaa gadaan kun maaliif sadi ta'e seenaan isa dheeraadha. Gadaan guddaan kan Arbooraa kan gosa Booranaa hunduma keessa hayyooti miseensi hedduun keessa jirudha. Gosa immoo ka Boorana keessa gosa lamatu jira. Gosa Hawwaxxuu kan jedhamutu jira. Gosa Koolnituu kan jedhamutu jira. Seenaa keessatti gosa lamaan kanattu gadaa isaanii qabaachuu barbaadanii fedhanii egaa sirna godhatanii gadaa Arbooraa kan jalatti nulleen gadaa mataa kennaa kan hayyoota gosa Booranaa adda addaa keessatti dhufanii qooda qabaachuu danda'an gadaa ittiin bullu kan mataa kennaa qabaachuu qabnaa jedhanii seenaa keessatti egaa gaaffiin akkasiilleen ka'ee gadaa isaanii qabaatanii akkasitti abbaa gadaa mataa isaanii qabu. Abbaan gadaa ka gadaa Hawwaxxuutiif Koolnituu garuu warra gartee hayyoota warra ummata ka Oromoo sirna gadaa sun keessatti ka Boorana keessatti warra bulchan 6 keessaa isaan nama 3 egaa sun itti dhibee booda. Kanaaf gadaan 3 ta'ee abbaan gadaa 3 ta'ee abbootiin gadaa kun akkuma hayyuutti ilaalamu egaa isaanis hayyoota biraa ka isaan waliin qubatan ka isaan faana godaanan ka waliin qubatan hedduutu jira. Warri kun martiyyuu waliin waggaa 8 kan achuun waliin qubatu waliin godaanaa bakka adda addaa deemanii qubatu waan. Hello. Egaa gaafin ati gaafatte odoo ibsaa jiru sararii ka bilbila addaan cite waa'ee gadaa sadanii kan jedhudha. Gadaa sadan gadaa Arbooraa kan Hawwaxxuu kan Koolnituu abbaa gadaa 3 qabu. Hayyootallee akkasumas kan mataa isaanii qabu. Warra kanattu gara gumii gaayootti godaanee qubatee gumii kana hosti godhaa geggeessaa jedhe. Gaariidha Dr. Ibrahim. Akkuma beekamu sirni gadaa Oromoo afaan halagaatiin barreeffame kan immoo
kana namoota waa baratan duwwaatu hubata dubbisee hubata. Mee walumaa gala sirni gadaa Oromoo maali? Dhaggeeffattoota keenyaaf nu himuu dandeessu laata? Egaa sirni gadaa sirna bulchiinsa siyaasatii, sirna bulchiinsa qabeenya kan dinagdee jechuu ni danda'ama. Sirni gadaa mootummaa uummata jechuun kan Oromoo bulchu jechuudha. Egaa akkuma beektu sirni gadaa kun uummata kan Oromoo keessatti gosa Booranaa, gosa Gujii, gosa Shawaa akkasumas naannoo kan biraa keessatti illee waan jiraataa tureef gadaan jiru martuyyuu mootummaa jechuudha. Kanaafiyyuu jaarmaa siyaasatii fi jaarmaa bulchiinsaati akkasitti kan laalamu. Gaariidha. Walgahiinsi gumii gaayyoo osoo hin eegalin guyyaa muraasa dura hidhattoota meeshaa waraanaa guguddaa hidhatan haleellaa Moyyaaleef naannoo isheetti geggeessuun isaanii ni beekama. Dr. Ibrahim haala kana akkamitti ilaaltu? Walitti dhufeenyi Booranaa fi uummatoota ollaa isaa maal fakkaata? Egaa akkuma beektu sirna gadaa kana warri leellisan, warri jaalatan uummata kan Oromoo callaa duuba osoo hin ta'in uummatooti seenaaf gartee maalummaa sirna gadaa beekan baay'ee dinqisiifatu, baay'ee jaalatu. Sirna gadaa kan keessatti waggaa 8 jaarmaan taa'ee rakkoof dhimma uummata Oromoo Booranaa irratti mari'atu seera baasu institutioniin jaalatamaan tokko gumii gaayyooti. Gumiin gaayyoo kun yeroo gaggeeffamuuf deemu warri hinaafan yookiin gartee waan kana akka inni milkiin hin xumuramne fedhan hedduutu jiru. Warri kun kanaan dura akkas gartee yeroo gumiin gaayyoo ga'u seera keessatti durii waraana labsuu hin danda'anii uummata ka Oromoo ka Booranaa jechuun ka irratti dandeettii ka waraana ittiin labsan hin qabanii. Egaa bara amma dabre waggaa 20 keessatti garuu egaa karaa mootummaatiin uummati Oromoo Booranaa egaa akkuma uummata Oromoo kaan occupation jala jira. Egaa mootummaa qaba jechuun hin danda'amu. Mootummaa isa bulchuu danda'atiin mootummaa isa gartee to'atu, kan irree isa cabsu, kan hamlee isa cabsu. Mootummaa jechuun akkasii qaba. Egaa karaan hamlee uummat sunii ittiin cabsanii gartee dandeettii isaa ittiin laaffisan tokko uummata naannoo sun jiraatu rivality jechuun Boorana waliidhaan akka diinaatti wal ilaalanii yeroo adda addaa waraana itti banu. Egaa konfliktiin kun konfliktii hin dhaabbanne, konfliktii ummati jaallatee gartee wal hadhee wal balleessu osoo hin taatin konfliktii keessattuu akkanin amanutti mootummaan jiru iddoo warra keessa taa'ee wal waraana, wal hadha garuu wal balleessuudhaaf mirga isaniin kenninu jedhamee akka ummati nagaa hin horanne, akka ummati ammoo gartee hin banne iddoo keessa taa'anii nagaa dhowwanii injifannollee kamtu akka argan godhanii akkasiin ummata kana barbaraan walitti buusanii. Egaa konfliktii kana yoo akka nama gartee seenaa biyya sana beekutti yoo kan xiinxaalu taate maaltu jira, maaltu deemaa sababni jechuun walitti bu'iinsa kana maali waan jedhuuf siyaasallee gartee waan miidiyaatti himamuuf waan qabatamaan lafa gubbaa jiru egaa beekuun nama hin rakkisu. Egaa rakkoo kana konfliktii kana maaliif akka inni deemaa jiru sitti immoo waan rakkisu jechuun kanatti hin fakkaatu. Gosa garri gosa Oromoo Booranaa callaattu wal waraanaa jiru moo dimension Ibrahim qaba gaafii jedhullee deebisii kanuu danda'a. Egaa
konfliktiin kun walitti bu'iinsi kun waan yeroon deemaa jiru yaadi anachuun ka ibsaa ture walitti bu'iinsa kana duri gartee bara baraan yoo akka turee waan dhufu malee waggaan waan deebi'u miti amma garuu walitti bu'iinsi gosa kana yoomiyyuu caala hammaachaa bifa adda addaa onni horachaa kan deemaa jiru garuu maaliif waggaa gartee yeroon ummati kun waan hiikan qabne gartuun senseless conflict maaliif namni dhumaa jira yoo jenne laallu an akka nama siyaasaa biyya sana beekutti akka jiraata naannoo sanatti wanni ani qaman ummata kan wal faccisiisaa jiru mootummaa ummata kana qabatee taa'u jechuun qabee ittiin taa'u jiru yoo akka jecha faranjiitti jechuun fayyadam ummati kun ummata occupied kagartee biyyattii isaa qabamee kan mootummaan to'atu kan mootummaan bulchu otoo hin taatin kan mootummaan to'atu kan mootummaan dantaa isaa itti bahu subject akkas waan ta'aniif ummati kun gartee nagaa horatee naannoo san keessatti yoo waliin qabul ta'e dantaa siyaasaa mootummaa gartee waan miidhuu danda'u waan adda addaatu jira falmii siyaasaatu jira kunin bifa biraati bifa garuu amma addunyaa dhiyaatuun yoo laalle gosa fakkeenyaaf konfliktiin kun gosa Oromoo Booranaatii fi warra hidhattootaa jennu hidhattooti kun maalummaa isaanii booda irratti ni ibsina egaa waggaa 8 dura yeroo gumiin gaayyoo taa'u bara 2004 akkasuma konfliktiin haala kan fakkaatu geggeeffamaa ture aanaa tokkotti jirti aanaa jechuun Udati kan jedhamtu magaala Udati san akkasuma mootummaan gartee warri naannoo sun jiran godina Liiban jedhu kan naannoo Somaalee aanaa san akka isaan weeraranii qabatanii kiliinikiitti jira kiliinikii fayyaa kan gartee hospitaala nageelle jalatti kan hojjechaa ture kiliinikii fi qabeenya keessa jiru maraa saamanii ummatii wal hadhee akkasiidhaan magaala Udati gara aanaatti jijjiiramtee wanni sun kan ta'e yeroo gumii gaayyoo 2004 just ji'a tokkollee hin geenne egaa haala wal fakkaatuun amma mooyyala keessatti walitti bu'iinsi kun yoo uumamu an waan sun na yaadachiise egaa walitti bu'iinsi kana dhimma gartee mootummaan naannoo sun jiru akka inni gaggeeffamu fedhu keessaa tokko jedhee jechuun akkasitti ilaalan. Gaarii Dr. Ibrahim yeroo biyya turtanii biyya qormaata adeemsiftaniin badhaasa argachuun keessan ni beekama. Maal irratti qormaata geggeessitan eenyutu badhaasa kana immoo isiniif kenne? Israa'el hedduu galatoomii gaafii kana itti siidee bi'aa qaatamna gaafatte ka waan ka badhaasa jechuun kiyya kana waan jaba na gaafatte garuu odoo ani hin xumurinoo na bira deemte gaafii sun bira deemte gaafii wal dhabiinsa gartee amma jiru kan mooyyalee kan jechi tokko waan ani jechuu barbaachisu waan dhaggeeffatoota kennaaf ummata Oromootiif gartee akka fakkiittidha wanni ani isaanitti himuu danda'u. Konfliktiin kun bara baraan isanuun beektu yeroo mootummaa coomsaa keessa jiru ummata ka Oromootiif ka Amaaraa naannoo Arsii Arba Guugguu watariin jiraatu walitti bu'iinsa hamaa ture. Seena keessatti hin yaadanna. Waggaa 20 booda garuu ka Arba Guugguu keessatti ka Oromoon fi warri ka Amaaraa wal fixanii wal balleessan kan jedhu hin jiru. Maaliif jennaan ummati ka Oromoo naannoo sun jiru ummata achi keessa qubatu kan Amaaraatiin akka inni wal hin dhabne mootummaan achi jiru waan to'atuuf. Walitti bu'iinsi kun akka hin jiraanne yoo mootummaan ka fedhu taate ummati sun wal jaalatus wal jaalachuu baatus waliin jiraataa jechuudha. Garuu magaala mooyyalee keessatti kan waraanii birgeejii tokko magaala keessa qubatu
barbaraan maaliif ummati kun waladhi wal fixaayuu ka jennu taate namni seena beeku namni gartee waan siyaasaa beeku fedhiin mootummaa akka keessa jiru kun ifaadha mirkana. Odoo fedhiin mootummaa keessa hin jiraanne magaala keessatti waraana magaala keessa taa'u yoo jiraate magaala san keessa basically waraani sun magaala keessa qubachuu hin qabu ture. Wanni inni qubatuuf ka ummata sun qabuuf to'achuuf malee nagaa isaa jechuun eeguuf miti. Waraani sun odoo achi taa'u gosa lamaan sun wal ficcisiisuun waan mootummaan furmaata kennuufii danda'u. Gartee yoo konfliktiin kun magaala irratti illee kan gaggeeffamu ta'e rakkoo sun mootummaan hiikuu hin danda'a. Referendumiin hiikuu danda'a. Referendumiin iyyuu seenaa keessatti iyyuu magaalli sun ummati naannoo sun keessa jiraatu waliin jiraata. Gaafiin amma magaalli sun ka eenyuti miti. Ka Oromooti moo ka Somaaliiti miti. Magaalli sun magaala ummati achi jiru nagaan keessa jiraachuu danda'u. Kan mootummaan yoo silaa ka ummataaf dhaabbatu taate kan nagaa qabaatee keessa waliin jiraatu malee kan waraanii kumaatama keessa taa'ee ummati sun haga wal fixutti taa'anii eeganii gaafa inni wal fixeen booda garuu iddoo dhaabatanii egartee yoo fedhan dhaabsisan yoo fedhan ammoo akka inni wal balleessuun kan godhan ta'uu hin qabu. Kanaafuu wanni ummati Oromoo fi beektotillee beeku qaban waraana kan ummati sun wal jibbaansa seenaa keessatti qabu. Jechaaf waan wal balleessan otoo hin taatin fedhiin mootummaa keessa jiraachuu waan jiruuf mootummaan bone of contention akka nagaan hin jiraanne akka waraanillee hin jiraanne. Waan jiru maali no war no peace. Waraani kun ummati sun wal waraanii wal injifachuu hin danda'u. Akka ummati kun wal injifatu hin eeyyamamu. Akka inni garuu barbaraan wal balleesse nagaan hin jiraanne warri ammoo mootummaa suni morman sochii siyaasaa Oromoo keessatti mormitootii akka isaan hin jajjabanne ta'e jedhamee waan gaggeeffamu warri mootummaa kun yoo seenaa keessatti itti gaafatamummaallee jala kan ba'u barbaadan ta'e waraan isaanii kan naannoo sin jiru magaala keessaa kaasu ummata ammoo yoo inni walitti duudhaaf qophaa'u walirra dhaabu dirqama isaaniiti. Dirqama mootummaa qabu. Yoo dirqama sun ba'uu dadhaban waraan sun isaantu gaggeessaa jira jechuudha. Kun akkasitti hubatamaa ummata ka Oromootiif ka Amaaraa ka Arbaguggu keessatti waraan jiru dhaabanii mooyyalee irratti garuu dhaabu wanni isaan dadhabaniif hin jiru. Dantaa isaanii waan hin ta'iniif callaqa isaan qabu dadhaban. Kanaafiyyuu ammasin kan naa jechaa jirtanii mootummaa wayyaaneetu uummata kana walitti naqaa yookiin immoo mootummaa wayyaaneetu waraana Oromoo irratti duulchisee jechuudha. Kana mami tokko hin qabu. Ummati kun kanaan dura magaala Nageelle Boorana irratti magaala Nageelle Boorana magaala gudditti ka Oromoo keessatti referendumii gaggeeffamee jira. Referendumii sun ma gaggeessanii Nageelle irratti mooyyala irratti maaliif akka hin gaggeeffamne maaliif dhowwan maaliif jechuun waan sun madabarsan. Nagaan akka hin jiraanneef yoo referendumii murtaa'e ummati sun nagaa argata. At least tokko hin jibbaata. Jibbaachisu mootummaan waan hin barbaanneef yoo rakkoon sun furmaata jechuun yoo argate mootummaan faayidaa hin argatu. Mootummaan kun mootummaa ummata achi jiraatu kan nu Somaaliif hin jiru. Ani Somaalummaa isaanii seena keessatti waan seena qoraddeef garriin Somaalee miti jedha. Kana warra jedhan keessa tokko ana. Garuu garriin gosa Oromoo keessa tokko warri amanan amanani warri hin fudhanne hadiisaniiti. Wanni an jechuu barbaadu maali? Mootummaa amma jiru ka wayyaanee kun garriin akka inni diina Boorana ta'u. Diina jechuun nu Somaaliif hin jedhanii kaan gosa Oromoo kaan ammoo gosa Somaalee ittiin jedhanii eenyummaa irra kaa'anii impooz irratti godhanii ammaan kan ammoo deemanii wal dhabeessa ummata ka aadan bahuuf ka islaamaa fakkaachisuuf fakkeessuuf deemaa jiru. Wal dhabeessa kun wal dhabeessa ka amantiiti miti. Wal dhabeessa kun wal dhabeessa kanaan dura akkuma
yeroo adda addaatti waggaa 20-30 waan jiru. Ka amma immoo waggaan magaalii Mooyyalee keenya keessanii miti jecha walitti bu'an kun dhimma mootummaan ta'a jedhee akka gaggeeffamu fedhii qabu ta'uu isaati. Kan hubannu maaliif jenne waraanatu jira magaala Mooyyalee keessa jechuun kan waraana hidhatee taa'u kan uummata kan walirraa dhaabuu danda'u kan garuu hanga mootummaa federaalaa gartee dirqamatti kennee deema qaaba hin jedhinitti taa'anii ilaalu. Magaala keessatti wal hadhanii wal fixanii poolisii ijjeessanii namni raayyaa jechuun kan siviilis du'ee achiin booda garuu yeroo faqan iddoo isaanii seenanii dhaabu. Haga warri garuu hayyanutti wal fichisiisu. Yoo garuu akka ummati wal injifachuu hin qabne waan fedhaniif iddoo isaanii keessa seenuu jecha. Kun ammoo warra naannoo sun keessa jiru kan beeknudha. Waan kana ani kanaan dura gosa Oromoo 2 kan naannoo sun jiraatu walitti gaafa bu'u mootummaan dhaabuu dhiisee callisanii ilaalanii Dr. Nagaasoon faan Finfinnee irraa ummati keenya wal balleessaa jira dhaabuu qabna deemnee maanguddoota biyya sana itti ijinee maaloo waliin fixinaa jennee ummata kana akkinni waliin balleessine deemnee kadhannaa jedhanii gaafa isaan Finfinnee irraa ka'anii odoo isaan magaala Bulee Horaa Hagalmaara miidhan hin bahiniin duratti mootummaan waraana jiru fidee ummata wal waraanaa jiru iddoo keessa seenanii waraansan halkan tokko dhaaban. Maaliif jennaan nagaan sun Dr. Nagaasoon faan manguddooti ka Oromoo Finfinnee irraa biyyisan deeman isaantu dhaabe isaantu kadhatee wal konflikti sun dhabamsiise. Egartee waan jedhu kireeditii akka isaan hin fudhanne waan barbaadaniif waraana guyyaa hagam deemaa ture halkan tokkotti mootummaan dhaabsise. Guduu danda'u. Yoo ummati garuu wal fixu haga mootummaan federaala jedhamu warri maaliif akka ummati kun wal fixu warri beekan haga isaan waraan sun dhaaba jedhanitti dabballee fi warri siyaasaa keessa jiran bulchitooti naannoo sanaa waraana kun maaliif akka inni gaggeeffamu hiikkatan beekan. Beekullee hin danda'an. Gaafa garuu mootummaan dhaaba jedhuun deemanii iddoo keessa seenanii jechuun dhaabanii jecha. Konfliktiin kun konfliktii bifa sanaan deemaa jiru konfliktii nagaaf qabeenyaaf waan uummata keenya maraa fixaa jiru waan akkasiiti kun dhaabachuu qaba. Uummati kun garuu yoo wal balleessaa deemu itti gaafatamummaan mataa mootummaa irraa kan hin buune ta'u isaanis beekuu qaban. Haali kun ammoo akkasumaan barbaraan itti fufuu akka inni hin qabne uummati keenyallee hubachuu qaba jechuudha. Gaariidha gaati gara gaaffii siraatan isinis deebi'aa biyyatti qormaata adeemsiftaniisis badhaasa argachuun keessan ni beekama. Maalirratti qormaata geggeessitanii eenyutu immoo badhaasa kana isiniif kennee ka jedhudha gaaffiin kun itti aanu. Egaa qormaata biyya keessatti gaafa kolleejii irraa jechuun eebbifamee hospitaala Nageellee Booranaa keessa jiru achitti hojjechaa ture. Waan rakkoo eedsii kan yeroo san rakkoo guddaadha. Hawaasa naannoo san jiru magaala gartee daldala adda addaa keessa deemaa jiru. Nageellee keessatti Yaaballoo Mooyyale warra an beeku warra namoota jechuun gartee tokko lamaa miti kumaatamaan jechuun kan beeku jechuun kan qaaman beeku in hundreds ani nama doktora waan ta'eef nam eedsiin du'e hin beekaa at least seenaaf waan dhagahurraa gartee hubadhee mamii hin qabu waan shakkii hin qabu ummata hospitaal keessallee rakkoo jirtu ammallee qorannoo adda addaatiin haala jiru waan beekuuf ummata baadiyyaa jiru ka gartee aadaan bulu kan keessa dhukkubii kun yoo seenu ummati sun baduu danda'a. Egaa kanaafiyyuu akkamiin dhukkuba eedsii kan balaa sun dhaabuu danda'amaa waan jedhu qorannoo gaggeeffamaa jirullee hanqina inni jiruun beekaa. Kanaaf keessattuyyuu gartee aadaa jirullee beekanii rakkoo jirtullee ummata sanitti ibsanii dhukkuba kanirra akka
akka ummati sun gartee dandamatu taasisuun barbaachisaa waan tureef egaa yeroo san waan eedsii qorachaa ture akkamiin dhukkuba kana dhaabuu danda'anii waan jedhu kana irratti xiyyeeffachaa ture gaheen hawaasa ka ummata maalii waan jedhu. Gara sanatti nan deebi'a gaaffii mukkoo isa duraatiif na deebisa. Egaa isa dura waldaan badhaasa naa kenne waldaa doktorootati Ethiopian Medical Association kan jedhamu waldaa doktoroota hakimoota biyya jechuun kan Itoophiyaa keessa kan jiran waldaan kun waggaa waggaadhaan qorannoo biyya san keessatti gaggeeffamaa jiru hin gamaggamu laalanii kan bu'aa jechuun kan irra qabu kan ummata biyya sanaatiif bu'aa buusuu danda'u laalanii madaalanii egaa qorannoo bifa addaatiin gaggeeffame kan ummata rakkoo jirullee hiikuu danda'u jedhanii akkasiin badhaasa kennaa turanii anin bara 2005 waldaan qorannoo doktoroota kun badhaasa ka waggasuni akkasiin naa kenne jechuudha ka waan qorannoo kana. Gaariidha. Gaariidha Dr. Ibrahim kunuunsa eegumsa fayyaa irratti gaatii qormaata adeemsiftaniittu sirna gadaa keessatti kunuunsa eegumsa fayyaa ittisa dhukkubaa fi wal'aansi akkamiin walitti fiddanii akkamiiniti kana itti gargaaramtanii qormaata adeemsisuu dandeessanii? Egaa wanni isaa egaa reefu ati gaafii tokko na gaafatte gaafii ati na gaafatte keessaa gadaan maalii waan nan jedhu gadaan mootummaadha. Akka biyya keenyatti gada jechuun aadaa miti gadaan mootummaa ummata tokko bulchu gartee dhimma ummata sunii rakkoo ummata sunii laalee furmaata itti ka barbaadu jaarma akkasiiti. Kan nagaa ummataa tiksu kan fayyaa ummataa eegu institution akkasiiti gartee kanaaf amma wanni anin waan gartee rakkoo fayyaa kan yeroo qoradhu rakkoo fayyaa kan hiikuudhaaf warri qooda qaban warri gahee qaban eenyufaadha yoo jedhee laalu biiroo mootummaa dhaabi callaa miti dhaabbilee miti mootummaa biyya san keessa kan jiran kan hojjetan callaa miti warri gartee qooda guddaa qaban warra ummata sun bulchan nagaa isaa fayyaa isaa kan tiksan kan seera baasuu danda'an kan seera baasammoo jechuun tiksuu danda'an warra akkasitti jira warri kun warra gadaati adattu jira kanaafiyyuu wanni anin qorachaa jechuun ture fayyaan akkamitti jechuun akkamitti eeggamaa fayyaa ummataa sirni gadaa kun akkamiin tiksaa seeri jiru maali seeri jiru kun fooyya'uu ni danda'amu hin danda'amu seera kan maaltu baasaa gaheen warra gadaa ammoo maali gaheen gumi gaayoo maali waan jedhu gartee qorachuuf keessa seenee the roles of traditional institutions ammoo jiran kan gartee ummata keenya keessa jiran tokko gadaa tokko gumi gaayooti kaan sirna qaalluti egaa kan sadan keessaa tokko kaan irratti xiyyeeffadhe waan gadaatii fi gumi gaayooti egaa lamaanuu akkasuma hordofee wanni anin keessattuyyuu reproductive health fayyaa gartee wal hormaata fi fayyaa jechuun ka waan eegsillee gartee laalee akkasuma waan jandariillee laalee gaheen dhaabbilee kana maalii waan jedhu irratti jechuun ka'an xiyyeeffadhee egaa qorannoon kiyyalleen sun irratti xiyyeeffatee rekommendeeshinii adda addaa kaa'ee egaa biffisuun jecha jechuun kan gaggeessaa tura. Gaariidha. Dr. Ibrahim institutionii sadii yookiinis immoo dhaabbata sadii maqaan dhuftanii aadaa Oromoo keessatti gadaa gumii gaayyoof qaalluu garaagarummaan jira kanaa maali? Kana nuuf ibsuu dandeessu? Egaa gadaan akkuma beektu mootummaadha hayyoota
jedhamanittu waggaa 8 fi ummati sun bulchaa egaa mootummaa kan keessatti gosa hundumattuyyuu qooda qabanii jechuun bakka bu'ummaa qabu hayyootatu jira. Egaa warri hayyoota ta'an kunin akka mootummaatti yaa hin beektan warri amma reefu sitti misoon gadaa sadii keessa jechuun gadaan sadan kun akkuma damee jechuun mootummaa sadii akkasitti yoo fudhanne isaan ammoo of keessatti hayyoota qabu. Hayyooti kun ammoo bakka bu'aa gosa ta'anii bakka bu'aa ammallee kan uummata bal'aa ta'u. Abbaan gadaa ammoo akkuma gartee muummicha hayyootatti akka jechuun prime counselor akkasitti ta'ee waggaa 8 fi uummata sun bulchanii rakkoo keessa jiru rakkoo nagaa kan dinagdee akkasiin yoo dinagdee jennu gosa keessatti nama rakkatutu jira. Waraanii fakkeenyaaf yoo jiru nama miidhamutu jira, qabeenyi irra saamamutu jira, bishaantu jira, margattu jira. Waan kana marayyuu namni sirnaan akka itti fayyadamu. Bulchiinsa lafaa, bulchiinsa qabeenyaa namni odoo wal hin dhabne qabeenya jiru bishaaniif marga wal danda'ee wal kabajee seeraan akka itti fayyadamu. Seera sun ammoo kan tiksu gada. Warri ammoo seera baasu gumigaayota. Egaa gumigaayottu seera baasa. Gumigaayoo rakkoo jiru rakkoo warri gadaa furuu dadhaban gumigaayottu dhiyeessu. Gumigaayoo kun ammoo rakkoo jiru laalee furmaata kenna. Furmaati achitti kennamu kan xumuraati. Egaa gumigaayoo irratti rakkoo gurguddoo hiikkachuu dadhaban ummata fuulduratti dhiyaatanii ummati irratti mari'atee furmaati itti kennama jechuudha. Resolution seeri ba'uu qabu yoo jiraate seera haarawallee ni baasu. Seera jiru ammoo seera moofaa kan fooyya'uu qabu yoo jiraate ni fooyyessu. Akkasiidhaan gumiin gaayoo gumii gartee seera baaftu. Rakkoo gurguddoo kagadaan hiikuu hin dandeenye gumii hiiktu jechuudha. Qaalluun ammoo waan gartee spirituality waan gartee namni ummati jiru martuyyuu gartee aadaa qabaa waaqa sodaataa gartee cubbuu lagataa. Egaa warri qaalluun akkuma beekamu waan dhaalanii hin dhaalu garuu irra caalaa qaalluun institutionii kan aangoo gadaallee baalaansi godhu jechuun kiyya akka warri gadaa kun gartee kan aangoo jiru fulaa dabranii kan abbeezingoon check and balance. Kanaafuu check and balance suniif institutioniin jiru tokko institutionii qaalluu ture. Amma garuu sababa adda addaatiin seenaan isaa bal'aadha. Institutioniin qaalluu kun dadhabaa dhufee jira. Nama cimaalleen qabu warri gadaa kulleen egaa institutioniin sun akka inni jabaatee itti deemu egaa jibbaan san qabani garuu fedhii guddaallee hin jiru ta'uu ni mala. Seera keessatti garuu qaalluu institutioniin kun aangoo gadaa warra haga tokko baalaansi godhu check and balance. Even ka abbaan gadaa kun aangoo qabu akka inni ka abusing goonellee hanga tokko to'achuutu jira. Maaliif jennaan baallee gaafa abbaan gadaa kun wanni jedhu gartee muuda deemanii muuda kan irratti gartee yoo deeman warra qaalluu bira deemu. Warri qaalluu kun baay'ee warra gadaa kidhaan walitti guddoo qaaman walitti dhufanii warri qaalluun Boorana keessa jiru gaafi inni ummata mara duratti ba'ee warra gadaallee waliin wal argu gumigaayoo irratti. Kanaafuu qaalluun Booran keessa jiru qaallota fakkeenyaaf gosa sabbootiif goona qaalluu karrayyuu jira ka odituutu jira. Warri qaalluun jiru gurguddaan kana isaanis ni dhufanii gumigaayoo irratti qooda fudhatu. Kanaafuu gumigaayoo irratti gadaan hin dhufaa warri qaalluu hin dhufaa hayyooti martuu hin dhufanii lichoo dullatteedhu warra durii warra aangoo gadhiisan ni dhufu. Akkasiin institutioniin kun sadanuyyuu bakka tokkotti jecha gadaaf qaalluuf gumigaayoo bakka tokkotti taa'u jecha.
yeroo gumiin gaayuu kun gaggeeffamu. Baay'ee gaariidha Dr. Ibrahim Gaatee. Gadaan sirna aadaa boonsaadha. Sirna gadaa keessatti namuu aangootti hin cichu. Gadaan sirna dimokiraatawaa fi sirna ittiin bulmaata Oromoo ture. Aadaa boonsaa kana akkuma meeshaa dulloomee muuzeematti darbannee fagootti ilaallamoo jaarraa 21ffaa keessatti akkaataa itti Oromoon dhimma bahu irratti oosaan yookiinis immoo waldaan qormaata Oromoo qormaata geggeesse qaba. Egaa anini seenaa oosaa kan waan baay'ee gartee amma asirratti wanni an ibsu iddoon hin jiru garuu waldaan qorannoo Oromoo kun rakkoo ummata ka Oromootiif ka Oromiyaa keessa jiru namooti qoratan dhufanii ka irratti waan qoratan ni ibsu namoota achi dhufanii hirmaatan ka irraa feedback yookiin yaada gartee ni fudhatu achiin booda waan qoratan san gamaggamanii deebisanii fooyyessanii gara ummataatti deebisachaadha. Egaa waldaan kun hanga barbaadametti gahee guddaa taphate jechuullee yoo na rakkisullee taate qorannoo ka Oromoo waan ummata jechuun ka Oromoo ka irratti gaggeeffamaa jiru namni Oromoo bakka tokko dhufee dhagahee irratti yaada kennee waan mormu ittiin mormee akkasiidhaan qorannoon hawaasa ka Oromoo irratti odoo addaan hin cinnee gaggeeffamu kun akka gartee bifa joornaalitiin bifachuun kitaabatiin bahee namni Oromootii fi warri ammoo waan Oromoo qoratan ka biralleen akka isaan argachuu danda'an bifa gartee joornaalitiin illee ni ba'a. Journal of the Oromo Studies. Egaa karaa kanaan waldaan kun milkaa'ee jira. Ammoo waan atam na gaafatte jechuun waa'ee sirna gadaa kana oosan akka ummati Oromootii fi hayyooti Oromoo sirni kan irraa gartee maalummaa sirni kana irraa baratanii bulchiinsa fi aadaa siyaasaa qabnu keessatti akkamiin irraa barannee gartee bulchiinsa amma qabnu kan fooyyessinaa kan jedhu egaa fuuldura wanni cimee deemuu qabu tokko hayyooti Oromoo maalummaa sirna gadaa irraa baratanii siyaasaa gartee dhaabbilee siyaasaa jechuun ka Oromoo akkaataa ittiin wal bulchan keessattuyyuu amma wanni jiru yoo dhaabbilee siyaasaa ka Oromoo fudhattu rakkoo isaan iddoo jiru institutionii gartee irratti dhiyeeffatanii walii galanii rakkoo isaan jiru iddoo jiru nagaadhaan hiikanii warri aangoo gubbaa jiru yeroodhaan aangoo gadhiisuu kun aadaa Oromoo irraa namni waa barachuu qabu yoo aadaa sun baratte yoo ka ittiin hin bulle taate rakkoo qabdu hiikachuu hin dandeessu ta'a. Aadaan namni Oromoo barate ardi ittiin bulu fedhu aadaa biyya Itoophiyaa keessa ture ka biyyatti sunitti kufaatii hamaadhaan gartee ka arda gahe aadaa yoo aangoo gubbaa dhufan ka aangoo sun haga du'utti hin dhiisu nama si mormu marayyuu akka diina keetitti fudhattee wal injifachuu wal balleessuu malee wal danda'uun akka hin jirre aadaa akkasitti kan bulaa jirru warri keenya kan ammallee ummata jechuun ka Oromoo ni bilisoomsina rakkoo keessa ni baafna jedhan wal injifachuu wal dhagahuu fi wal danda'uu fi rakkoo qaban gartee institutionii qabaatanii institutioniin sun anu hiiku jechuu dhiisanii wal injifachuu wal balleessuu waan aadaa jechuun ka Oromoo durillee irraa wisdomii qabnu irra barannee siyaasaa ummata keenyaaf ta'u gartee qabaannee deemuu danda'a. Egaa kunin waldaa qorannoo jechuun ka Oromoo konfereensii gaggeeffamaa jiru yeroo adda adda irratti namooti gartee dhuunfanni dhiyeessu akka garuu waldaatti waldaan kun waan kan irratti hojjetee bu'aa akkasii jechuun argamsiisuu qabna jedhame wanni hojjetamaa ture guddaan waan jiru natti fakkaatu fuulduraaf garuu
egaa fooramiin tokko dhaabatee maybe gaafii akkasii kan hiikuudhaaf konfereensiin ka of danda'e jechuun jiraate recommendation jechuun yaada furmaataa dhiyeessanii yaada furmaataa ammoo waldaan kun ka endorse godhu yoo jiraate akkasiidhaan rakkoon kun haga tokkollee jechuun furmaata jechuun argachuu ni danda'a. Waldaan kun garuu haga ammaa waan hedduu keessaa wanni inni hin godhin tokko endorsement jechuun poolisii irratti yaada adda addaa irratti poozishinii waldichaa ofishaalii ka uummata ka Oromootiin beeksisuun hin jiru. Jiraachuu ammoo qabaa. Waldaan kun yaada akkasii ni deeggara waan akkasii irratti ni hojjeta jedhanii uummata suniif labsu. Waan waldaan kun gartee rakkoo jedhu akka rakkoo ibsu waan inni furmaata jedhu akka furmaatatti dhiyeessu barbaachisaa. Haga amma garuu bifa kanaadhaan hojiin hojjetame hojiin guddaan waan jiru natti hin fakkaatu. Yoo jiraatillee uummata ka Oromootiif hin ibsamne jechuu kiyya. Wanni tokko odoo jiraatillee yoo uummati Oromoo quba hin qabaanne yoo uummati ka Oromoo hin beekne akkuma waan hin jirretti kan lakkaa'amu malu. Kanaafiyyuu yoo jiraates ka irra deebinee ilaallee fuuldura qorannee waan waldaan kun hojjetu ummati Oromoo beekee recommendation sun irraa akka gartee faayidaa argatu taasisuu qabna. Kun egaa fuuldura waan hojjennu ta'a jechuun akkasitti jechuun qal'aadha. Gaariidha Dr. Ibrahim. Raadiyoon Afuura Biyyaa gaaffii ishee asirratti dhumarratti yaada dabarfachuu qabaattan yoo jiraate yookiis immoo yaada hin ka'iin hafe itti fufuu dandeessu. Egaa waan ani gartee dabarfachuu fedhu dhaamsa guddaan tokko waan gumii gaayoo kana. Gumiin gaayoo kun institutioniidha. Institutioniin kun rakkoo uummata keenyaa hiikuudhaaf waan taa'u jechuun ta'aa jiru. Institutionii kana jajjabeessuun bira dhaabachuun gahee ka ummata keenyatti warra gartee quuqaman gahee qaban maraa jechuudha. Akka aadaan kun guddatu miidhaa adda addaa irraa gartee dandamatee bifa durii irra jirurrallee ibin fooyya'insa qabaatee odoo itti fufe gaariidha. Warri ammoo gartee gumii gaayootti fayyadamanii ummata keenya hacuucuudhaaf yookiin gartee gumii gaayoo deemanii waan ummata ka Oromoof diigu keessattuyyuu warra mootummaa keessa jiran dhaqanii abbootii gadaa hayyoota itti korraabtu godhuudhaan murtii isaanii jallisuudhaaf gumii gaayootti fayyadamuudhaaf godha jechuun waan deemanii godhan gumii gaayoo dadhabsaa dhabamsiisuu waan danda'u waan ta'eef irraa of qusachuu qaban. Gumiin kun interference mootummaa malee akkuma ka aadaa jechuun ka Oromoo warri qooda qaban gadaan qaalluun hayyootni beektotni ummati bal'aan dhufee dhimma ufee mataa isaatiin mari'atee hiikkachuu qaba malee warri miti mootummaa yookiin dhaabbileen mootummaa keessa seenanii waan akkasii nu murteessa yoo waan akkasii isanii goone waan kan isanirra eegna murtii akkasii nu dabarsa jedhanii abbootii gadaa hayyoota korraabtu godhuun dhaabbata kana waan miidhaa deemu fi seenaa jechuun akka Oromoollee waan turees waan ta'eef keessattuyyuu warri mootummaa ka biyyi sun keessa jiran waan kan irraa of qusatanii gadaaf sirna gumii gaayoo kana akka hin dadhabne qoodachuun gahee isaanii akka bahan kana egaa kun dhaamsa kiyya guddaadha. Kabraa ammoo wanni guddaan ammallee maali gumii gaayoo irratti waan poolitikaa keessattuyyuu waan dhaabbilee mootummaa jechuun miti mootummaa kan mootummaadhaan morman
mootummaan achirratti deemee warra sangartee maqaa tureessu deemanii balaaleffachuun warra gadaatiin ammoo dhaabbilee mootummaadhaan falman balaaleffadha jedhanii akka isaan labsii baasan godhuun mataa isaattiyyuu akka gumiin kun gartee orgaanii mootummaa yookiin gaddame mootummaa ta'ee jechuun hojjetu warra fedhii qabantu jiru. Kanaafuu warri ummata dur deeman warri gadaalleen hayyootilleen gartee dhiibbaa mootummaan godhaa jiru beekanii irraa of qusatanii waan ummata sunii hin taane keessattiyyuu dhaabbilee miti mootummaa yookiin dhaabbilee siyaasaa ka Itoophiyaan jechuun ka biyyi suniin morman balaaleffachuu irraa akka of qusatan jajjabeessee gorsaa waldaan jechuun gumiin kun gumii nagaa ka rakkoo ka ummata sunii hiiku kan waan waldhabiinsa amma deemaa jirullee gartee irratti mari'atee jechuun ka furmaata tokko kennu rizooluushinii tokko dabarsu gumii akkasii ta'uu qabaa. Gumii gartee dhimma mootummaa raawwachuudhaaf ta'uun qabu. Namni Oromoo martiyyuu kana barachuu qabaa. Egaa kanuma jedhaa gumiin gaayoo kun kan gumii milkii kan rakkoo hawaasa keenyaa kan uummata keenya bal'aa jechuun kan Oromoo irratti mari'atee murtii gaarii dabarsuu akka ta'u ni abdadha. Isanis carraa kana waan naa kennitaniif hedduu galatoomaa jedha. Egaa kaayoo qabnaa jedhan. Dr. Ibrahim Amme Elemoo pirezidaantiif lama waldaa qormaata Oromoo keessummaa raadiyoo Afuura Biyyaa ta'uudhaan gaaffilee keenya hundaaf iyyuu deebii quubsaa waan nu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoomaan isiniin jedha. Isanis hedduu galatooma. Liban nagaa nagee liban golbaadidii nagaa nagee tula sallaa nagaa nagee laatu shanii nagaa nagee yaabal garbii nagaa nagee sooddi booqee nagaa nagee dublikdirree nagaa nagee muyyal golbaadidii nagaa nagee areero gooroo nagaa nagee nagaa nagee gadaa nagaa nagee gadaa mojjiin karooba nagaa yaat amma egaa mijuullee fudhanne garmuudatti aana.
boda chafate Jalo sabonda chalama Moti come calculama Jalo ati ganyalama Moti karragadalama Jalo kati apolama Moti apokio jannaya Jalo pagakae romeo Moti jabbergate kobleo Jalo tapingal mogeteo Moti kumbina pogeteo Jalo kumbina pokio Moti dikayo kapsifteo Jalo guddo baru bafteo Kadamuda Oh jilo jila Oh jilo roba Oh bokeni robe Oh lola lola se Oh matiga bise Oh mati arrese Oh areda bulche Oh dikagu duse Oh gudaya bulche Oh bule gamase Oh mod mod Kadamuda mod mod Kadamuda mod mod Kalumuda mod mod Kadamuda mod mod Kalumuda mod mod Kadamuda mod mod Kalumuda Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.